filannoo torbaffaa irratti kaayyoo fi galman lama kan qopheeffanneedha. Paartileen siyaasaa bilisummaadhaan socho'anii keenya jijjiirama keessa turtee jirti. Sagaleen kun immoo akkasumaan sagalee kennamu tun ta'in amaanaa wajjin waan biyya kana itti fufsiisuu fi itti fufsiisuu dhabuu keessatti baay'ee murteessaa waan ta'e waggoottan 8 darban biyyi keenya jijjiirama keessa turtee jirti. Jijjiirama biyya kana keessatti taasifame keessaa tokko riifoormii siyaasaati. Jijjiirama siyaasaati. Jijjiirama siyaasaa kana keessatti biyya kana keessatti demokrasii dhugaa hundeessuu lafa buusuu fi kan uummata keenya fayyadu taasisuun biyya kana itti fufsiisuu fi itti fufsiisuu dhabuu keessatti baay'ee murteessaa waan ta'eef riifoormii demokrasii gaggeessuu qabna. Biyya kana gara demokrasiitti karaa nu ceesisuu danda'uun jaarmiyaalee keenya riifoorm gochuu qabna. Dirree demokrasii bal'isuu qabna. Paartileen siyaasaa bilisummaadhaan socho'anii yaada isaanii uummataaf dhiyeessanii caalmaa sagalee yoo argatan eeyyentaa uummata keenyaa yoo argatan mootummaa hundeessuudhaaf mootummaa keessatti hirmaachuudhaaf biyya kana hoogganuudhaaf gahee isaanii taphachuu qabu kan jedhu waggaattan 8 darban hojjetamaa waan tureef kana bu'uura godhannee bara 2013 filannoon biyyoolessaa jahaffaan gaggeeffamee jira. Filannoo sana irratti biyya kana gara demokrasiitti ceesisuun akka danda'amu qabatamaan ilaallee turree jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufe filannoon jahaffaa sun filannoo isa jalqabaa waan ta'eef inni barnoota guddaa nuu kenne muuxannoo guddaa waan nuu kennee tureef isarraa barnoota arganne muuxannoo arganne fudhannee paartii keenya sirreessinee akka paartiitti gahee biyya kana hoogganuu keessatti qabnu immoo cimsinee keessoo keenya ilaallee filannoo torbaffaadhaaf qophoofnee turre jechaadha. Filannoo torbaffaa irratti kaayyoo fi galman lama kan qopheeffanneedha. Tokkoffaa demokrasii lafa qabsiisuu keessatti paartiin keenya gahee guddaa taphachuu waan qabuuf filannoon torbaffaan kun bilisa akka ta'u, haqa qabeessa akka ta'u, nagaadhaan xumuramee demokrasii irratti uummanni keenya akka amantaa qabaatu taasisee fakkeenyummaa demokrasii ta'ee darbuu qaba. Kana irratti immoo paartiin keenya karaa dheeraa deemee gahee irraa eegamu taphachuu qaba kan jedhu ture jechaadha. Kanarraa kan ka'e galma isa tokkoffaa milkeessineerra jechaadha. Hawaasa idil addunyaatiif guyyaa har'aa kan dhiyeessine isa. Kanaafuu demokrasii lafa dhaabuu keessatti filannoo milkeessuu keessatti paartiin keenya sagalee argachuudhaaf qofa osoo hin ta'in sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessuudhaaf qofa osoo hin ta'in demokrasii biyya kana keessatti dhugoomsuudhaaf sirna demokrasii biyya kanaa ceesisuudhaaf gahee irraa eegamu karaa dheeraa deemee taphachuu danda'ee jira kan jedhu sana hawaasa idil addunyaatiif odeeffannoo kennine jechaadha. Inni lammaffaan nuti paartii waan taaneef paartiin immoo sagalee argatee mootummaa hundeessuudhaaf biyya hoogganuudhaaf kan qophaa'u waan ta'eef akka paartiitti immoo yaada keenya uummata keenyaaf dhiyeessinee sosochii filannoo taasifnee dorgomnee turre jechaadha. Paartilee biyya kana keessa jiran keessaa inni tokko kan dorgome paartii badhaadhinaa ture jechaadha. Kanaafuu paartiin badhaadhinaa yaada isaa dhiyeessee uummataaf gurguree uummanni amantaa irraa argatee gaafa filannoo sana sagalee kenneefii jira jechaadha. Sagaleen kennameef sun waggoottan 5 dhufaniif mootummaa hundeessee biyya kana hoogganuudhaaf sagalee dandeessisu waan ta'eef paartii caalmaa sagalee argatee mootummaa hundeessuudhaaf qophaa'aa jiru taanee baaneerra jechaadha. Kanaafuu sagaleen kun immoo akkasumaan sagalee kennamu tun ta'in amaanaa wajjin waan kennamu itti gaafatamummaa wajjin waan kennamu waan ta'eef uummanni sagalee nutti kenne kana galmaan gahuudhaaf amaanaa nutti kenname kana karaa bu'a qabeessa ta'een raawwachuudhaaf waggoottan 5 dhufan maal irratti xiyyeeffannee hojjenna kan jedhu hawaasa idil addunyaatiif dhiyeessinee jirra. Kanaafuu filannoo mo'achuun injifannoo tun ta'in amaanaadha. Kanaafuu amaanaa sana akkamitti fudhanne akkamitti gara karooraatti gara tarsiimootti gara hojiitti jijjiirree waadaa uummata keenyaaf seenne sana gara uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuu badhaadhina sadarkaa maatii fi sadarkaa hawaasaatti mirkaneessuu fi Itoophiyaa Afrikaa keessaa badhaadhinaan fakkeenya kan taate taasisuu keessatti gahee keenya taphachuu keessatti qophii taasisaa jirruu fi kutannoo sanaaf qabnu itti agarsiisne jechaadha uummata idil addunyaatiif. Uummanni idil addunyaa filannoo kana hordofaa ture karaa adda addaatiin. Paartiin badhaadhinaa erga hundeeffame waan hojjechaa tures karaa adda addaatiin hordofaa turee jira. Kanarraa kan ka'e hin beeka jechaadha. Paartii badhaadhinaas hin beeka, biyya kanas hin beeka waan ta'eef karaa adda addaatiin galata nu dhiyeessee jira. Baga gammaddan nuun jedhee jira. Nu wajjin hariiroo cimaa uumuudhaan, wal deeggaruudhaan, odeeffannoo wal jijjiiruudhaan, waliin teenyee hojjechuudhaan biyya kana ceesisuu keessatti gahee isin qabdan akka milkeessitan gahee nurraa eegamu hin xabannaa karaa jedhuuni jechaadha yaada isaa kan dhiyeesse hawaasni idil addunyaa.